Yummaan tiyya biyyaana baafte qalbiin tiyyallee fuutee biyyaana baafte naan jedhe. Imimmaan qabachuu dadhabee kaleessa asitti gara nama 1,000 meeqaatiin boo'ee wal boochifnee siin jedha. Asliinni qaba. Amma yoom karaa cufuu eegaluu fire? Laa karaa cufuu osoo hin taane lola karaa nagahaa nu wayyaa jedhee. Absoo karaa nagaati? Absoo karaa nagayaa jechuudha. Taanzaaniyaa irratti teennee yennaan lakke Taanzaaniyaa illee gennu. Asuma Ugaandaa irratti teenneetiin karaa nagayaatiin kilaba Arsenaal keessa akka taphannuu fi Manchester City irra gara Arsenaalitti akka nu jijjiiran iyyannoo galfannaa jedha. Laanu ani mootu akka yaada kiyyaatitti nuti warra baay'ee kara dhiiftanii kama manatti hafee hoo jabeeffattanoo nu sabbartanii. Abaarsa qabna eessa kunoo ibsi shaanillee kutee nuti abaarsa qabna na fakkaate. Egaa kanaafuu isin jalaa ol jabaateetuma isin jalaa yaa'aa jira taphattoonni keessan jabeeffadhaa kan warra baay'ee. Abaarsa qabna silaa taphattoonni bebbeekamoon kutan.